godhee maqaa kaasee waan kana siin wanta godhe ni jira si gaafachuu. Yaa gaaffii bareedaadha. Akkatti murtiin maqaa kiyya kaasee jee shakkii qabuun qaba mooskeenya. Ani ta dura nama mana kiyyaa nama biloo godhe kaja'u barreeffama kallattiin barreesse maqaa namaan dhoyne tokko. Lammaffaa haasawa murtiin haasee ijoolleen fiidoo waraabdee yoo qabatte hin beeku malee angurra kiyyaan hin dhageenye. Garuu immoo akkatti jeen sitti hima. Akkamitti yoo naan gette. Ani gasti san gubbaa bu'ee bakka tiyya murtiin nama buuse yeroo sanitti tokko naa qabadhu. Lammaffaa modeetara duraan narra ture sana eega kaan sil godhe namarra kaa'e. Nama murtiin bakka tiyya buusee fi nama murtiin modeetara irra kaa'e santu dabbaaltu nama biloo godhe jee nama kuma meeqarratti kallattiin haasa'e. Achirraa kaasee dulli uummataan irra baname waan ta'eef ani murtiin maqaa kiyyallee haa dha'u nillee haa dhiisu. Shakkii kanaa waan hin qabu. Maqaan kee yoo maqaan kee hammeenyaan si tuqame maqaa keetis dirqama qulqulleessuu qabdaa. Dhugaadhani nutis dhugaarra dhaabbannee si qulqulleessina garuu ammas namni sun eenyu hoo jechuun beekamu qaba haa. Caalaadha namni dabbaalitu mana murtiitti nama biloo godhe jiyaase namarratti caalaa nureeti kan uummanni guutuun ni beeka. Yaa caalaa nuree sun ammoo nama bakkaan hambu'e san murtiin galfate tokko nama modeetira narraa ka'e san murtiin isaaf kennedha lama. Kanaafuu waanuma murtiin itti hime jechuu danda'a tokko takkaa caalaa sun modeetira ni qaba mana murtii akkana nama biloo godhe yoo ragaa qabaate baasee haa mul'isu. Takkaana hattuudha takkaa isaan lamaanii hattuudha. Uuma lamaan kana. Yaa yoo maqaan si badee beekee maqaan namaa waa hundaa oli beekee. Yaa. Caalaa nuuree argachuun hin deenya murtii dhaquu dura caalaa nuuree sila arganne gaariidha. Caalaa nuuree dubbisnee ja'uu isaan sila adda mirkaneeffatuun barbaaddasi sila amma gaala hin hiite. Uummanni caalaan jee moo jenne gaafa dhummata kana kunoo hundi sitti mana ka caalaan jee hundi quba qaba ni beeka namni hundinuu hin jenne ajoomee nama tokkolleen. Dabbal asirratti ati giiftaroota sii ol naqe moo si booda ol galchan? Giiftaroota hangaan dandee maqaan hin beeka namoota hangan galche isaan lubbuun jiranii ragaa naa ba'uu danda'an. Roozaa, Sabaan, Qeerans, Faamii, Jaalibsaa nama jaamu hanga kanaan aggalche giiftaroota. Feemasa keessaa immoo Aleeksii, Seenaa Kamaal, Wardaa, Soorati Abiyyi, Mubaarak, Aslii. Hanga Naasir Aanoleetti hanga mootummaan badii. Anaawusiin nama kana fakkaata gaa yaadumaanuu murtiin sun dhabinaan je'ee. Jidduma tanaa hin olsee nama garuu amma yoo zannii taate zannii ni tolchina ji anamma akka yaadatti amma silaa maaliin qaba maqaan kee akka qulqulleeffamuu qabu yoo akkana badee jiraate ittiin amana caala nuuree bakka murtiin jirutti bakka ati jirtutti bakka gartee namoonni gurguddaan as jala jiran gaara mul'ataa badhaasaa bayaan khaalidii fi sheebii warri biraas bakka jiranitti hawaasnis bakka dhagahutti egaa wanti kun publicly maqaan kee wanta ta'e waan ta'eef akka qulqullaa'uun hin barbaada ragaadhaan walitti dhufame garuu yeroodhaaf mucaan kun ammoo haala sanarra ture dadhabbii jira gammachuurraa wanti jedhutu jira waan meeqa xiqqoo mataan kun sirrii siin ta'u sila arrarra nuu dabree boos yookaan guyya biraas. Yaa bibi boos guyya bara maa umurtii keenya laayifii jira barku waa dubbii daqiiqaa shan nu fudhatu miti bara akkanuma mana kana cufneetuma ol seenneetuma si murtii keenya namni sun akkana ta'e jettanii balillee gaafa laayifii irraa illee bahii. Amma mata tokko hamatan see jira waan wahii Aleksaa yeetu barreesse jaartiilee teessan gaadu miidiyaa irra naannessuu dhiisaa maal jee waan Aleksaa mana bira timee jiree jaartii ta'e miidiyaa irra gabuuf fudhu jennaan inni jaartiin ta'e fokkattuudha tanaaf gabuuf ta'e naan jee. Murtii ammatti negatiiv enerjiin sin barbaachisu namni waan barbaachisin jechuu danda'a dhiisii bakka nam tokkoof deebisaan kan guyyaa 3-4 taa'eeti inumaa sila ana taateen jeenan torbaan tokko miidiyaa fi cufadheetiin jaartii ta'e bareedduu tana fudhadhe haniimuun deema. Bakka bashanan rahaati fordee san booda Aleksi le nakuma gatee kana yeetiri Aleksi da booda deebiin ni deebise jaartiin te fokottu da tanaaf mandara keessaan baddi an yegatiin busuna nje yemmanne asin dubbatee namni wajjin Mo'aazo laal amma dubbiin abbarra dubbii maali ilmarra dubbii abbaa fakkaataa jette Oromoon amma murtii akkaaniif haasa'u jirti amma wanniin dabbaaliin siitu giiftaroota ol galche jeen akka murtii haasa'u jirutti giiftaroota ol galchinaan janii adda baafatanii giiftaroota fi masoota waliin galchinaan achi booda giiftaroota kiyya guututti biloo godhanii jira viidiyoo waraabannes gubbaatti deemu jirtu jira yoon barbaadu. Isuma san maqaan listii tiktook inni baasa eenyu akka biloo godhe murtiin baasee uummata kanatti haa mul'isu moo'askii. Okay mara cufatiin deemna hundi keessanuu. Dabbal. Hunoo murtii guutuu lakkee inni nu dhufee jira koo lakki. Dabbal okuta kana dubbadhu. Angaruu sila ammanu ture. Murtii amma tuubuufiin deemanii dhufte murtii guutoo ani mana tuubuufiin kee sibira deemu deemna. Dabbal. Asnu bere senta mo mana kee dhufna kullee koo gutak kullee teenyu koo gutak. Ayyuu koo tapha kan deemu. Koo gutak murtii guutoo sibira dhufna moo numero ol sentee waan kana danawaaf ta'u obboleessa kee ana obboleessa kee dabbaalli si barbaadu jira. Dabbaaltu mana murtiitti nama biloo godhe kajoo walollee olii gadi deemu jira komentee dura kuttiin jira. Ani baraatuun qabadha kan nama mana keetii biloo kun godhini na bira ol sentee listii namoota biloo godhe sannaa kan nitamoo
Mana kenu banteetiin ati obboleessa irra guddaa akkas bira dhufa. Duraan ba'uuf hin deema laayif irra. Amma immoo eegaa turuuf tanaa deebitan. Kaa barreessu jiru isa. Murtuma itti ergeetiin jira qoy. Murtuma keenya. Ahono. Murtiin ni jiraa'u. Fayyaa ta'e. Salaam alaikum murtii. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Birtaa nagaa. Nama nagaa fayyaa. Haga dandeessanitti waan tokko qofan jaalladha. Muuziin qaba. Dhiifama. Waan takka qofan jeega buu barbaada. Before you talk, please listen me once. Please, can you understand me? Waan tokko qofan jechuu barbaada kan kutaka. Haga dandeessanitti. Hayyee. Taragaagaa. No, ani brother na dhaggeeffadhu oguu takka Mu'aaz. Dura yaada xiyyaara irraa fuudhe kaawwayin jaanaasuun deemuu bara. Murtiin na dhaggeeffadhu gaa please. Adeero ani waan nan joona dhaggeeffadhu kaa dura. Haasawuun deemu ani. Dabbal an sirratti illee ta'ee bakka biratti maqaa dabbal haga ammaa dhahee na dhageessanii ni jirtanii first of all. Lammaffaa dabbal osoo geemii hin eegalinin sababa isaaf caalaa nuuree warra kirikiri qabaniif moonitara irraa fuudhe isaan lachuurraa'u. Yalla wanni nana ni madhee waan biraati miti dabbal geemirratti namarraa nama buloo golee aara tokko irraan qabu. Aarri nan dabbal irraa qabu dhaggeeffadhu aarri nan dabbal irraa qabu bakka silaa taa'ee na laaluu qabutti laayifii banatee taa'ee amaarri murtii akkana godhe jechiin ni jeesuun dhaaddannaa ilmi namaa obboleessa isarratti hin goone. Sigalemi akka waan san dursee karoorsee nama beekutti gammachuu tantee garsiifatte san akka addunyaatti san argee jira. Namni boloog ta'ee jira viidiyoo waraabamee deemu jira laaluu dandeessa. Viidiyoo illee baasee nama hedduuf illee garsiise eenyu akka boloog godhes ni beeka. Gareen sun dalqabanii yoo murtiin geema kana moo'ee ani ummaa isaatti fi waan akkana godha warra jechaa tu'ee jira. Nin beeka saayiboota walitti dhiyaannaa boloo godhanii anaaf boloo godhuun isaanii sun immoo more than waan naa yaadame ol naa ta'e siigaleemi. Ani murtiin especially nama waan xixiqqoo hundaan emotional ta'uu miti. An maaltu akka ginaaffaa godhamu maaltu akka gammachuu godhamu hunda addan beeka. Warri jalqabee waan san jalqabe eenyu akka ta'e hin beeka garuu bakka kanatti cubbuu namarra kaa'ee maqaa namaa arrabsiisee waan kana godhuun barbaadu. Dabbal waan garaa isa keessa jiru isaa beeka garuu moonitaran qabu gizee geemarra eegallu. Geemni osoo hin eegalin bakka gizee namoota kaan gabbuusaa kaan ol jaan duran irraa fuudhe. Sigalee moonitara ni beeka inni isaa akkama kan irraa fuudhe laalu jira. Fakkeessee irra dibee qulqulluu isan godhu garuu gochi dabbal godhe kabuloo namoota godhuu sanii gadii miti. Laayifii banatee yani gochi inni godhe sanii gadii miti. Kanuma thank you so much habibi. Murtii asumarratti gaa. Egaa ngare ittiin deemee murtii jaayye. Taate qaabti annin fudhadha. Laayifii baduudha, tafiidoo waraabuudha, tasagalee waraabuudha, sagaleen jira uummanni beeka, kuni haqa. Yoon balleesse anaan bool keetii qabas gaafata. Isammoo tabilookiidha. Murtii ati islaamaa naaf itoo obboleeyyanii karaa dheeraa waliin deemne waa hedduu waliin goone. Dhugaan siin jaan akka nama hedduu si dhiyaatutti hin beeka malee an akka nama diina keessatti hin beeku. Maqaan dabbaal mootii jawu listii tiktook keetii keessaa namni an biloo godhe tokkochi ni jira murtii. Bar waanin siinjee osoo bolookuun eegalin duran moonitara sirraa fuudhe maaliin gootaree? Fayyaa naa ta'e galatoome ayyee walii galle. Kanaafuu mana keetti nama biloo hin goone. Wanni an dursetti hin dubbadhee bara. Okay, fayyaa ta'e. Hayyee. Kalai biti be video kati kafte murti. Kalai biti be video. Dabal nafsi. Direct wali dubbanne waan laabba silachutu laabada. Yoo qaxita wali dubbanne waan waliin jennu waan feene waliin jenne sirratti ni ana tan isin dhaggeeffate daa hedduu qabna. Yoommoo mangud waan kana atis watti badii takka qabaatin innillee waan kana harka isaan qabaatin namni biraa ka'uu mutee namni si dubbatee gama keetis dhaggeeffate gama isaas dhaggeeffate badiin bakka jirtu yoo se'aadhaan walitti dhuftanis namni si murteessuu qaba malee yoo warra taasisunettan amma raagalee jala bu'eetillee taataa godhee si dhaggeeffachuu danda'a. Amma nuti maa daaretti walii haasawettan walloluuf yaatanii rakkoo uumuu yaatan malee furmaa tokko atiillee haga wallola maal irratti meeshee an dabbaal bakkumaa maqaa dabbaal. Amma jirtaan daba murtii jirtaan si booda waa hedduu jennee dhageeqa. Si booda haasa maqaan ya duraanis ni jaama naabsi wanni waan kana jeefi si maa bara naabsi wanni waan si himate obboleessa amma hubatanii as kanuma kana hubatanii fi thank you so much ya yeroo gaarii na gabaadha habibi thank you la yalla to bijabat okay kana wona amma kana wona amma wala magalati koy katti murtin gasor ba koy mana murti kana nama blogin godin inni matan sara gatin ngabdu dubade jira tokko lamma fa arri murtin na tagabu dabbal video waraabete dhaadannaa fakkaattu qofa mutti haadha saasaadhu abbaan barbaade asii boos walaa caala walaa eenyu
eegaan mana murtiiti an nama bilookin godhin murtiin ragaa biyee jiraate anaatu murtii abbaan fedhee salee asirra firaa dhorka moosmaan fedhee sirrii jiraata moos dhiifama sorry dhiifama qoy nin gabaabsa mutu biyool magaalatti qoy naa gabaabsa kutakka sorry nama waan anaa soo biratti sagaleen maqaan keessan akka rikoortii ta'u hin barbaadu dhiifama naa godha hin barbaadu waan takka illee wal magaalatti dubbii gabaabaa mana murtiiti akkana nama bilookin godhin murtiin akka ragaa hin qabne ififu dubbatee jira. Hinaaftuu fi jalayaatuu fi ijoolleen ambiraa guddadhe warri islaayinaa faatiyyaaf akkuma dheengadda bo'aa turan ammaas bo'uu jirani anaatu seegaa isinii dhiyaa asirratti ilmaan haadha muxxee salu. Naa isin sale ilmaan gosaa warra maqaa fi duraa qubee lakkoofsaa qabu innaati libdaa innaati wishaa ta'amu. Deem maqaa gosaa lafa kaayee bitee yookottu gaafas na hojjaa soota innaati libdaa abbaan haadha ayyuu lal abbaan eenyu disinjer ana sitti mujira abbaan eenyu na asirra si khaayil ma hada salo yaquma ali jinaat bida somale afan oromo barti na asirra si khaayil ilma hada salo na fi murtira eenyu abbaa kadi walidiyat akana mana murtiti nama bilo gode istagarte to so murtinu narkin